Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenyaa akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaa fi dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaa kanatti kan nu ga'e qulqulluu kan ta'e maqaan isaa guddaa kan galatoomee fi kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Sagalee kana kan dhaggeeffattan maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam bakka adda addaa kan jirtan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadha. Akka isaatii bakka jirtanitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessitanii. Ameen. Galateeffamuun amaloomaa keenyaa fayyisaa keenyaa Sillaasee kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa harmoolii keenyaa jedhu hundumaa kan galateeffamu qulqulluu kan ta'e maqaan isaa nu birattis guddaa kan galatoomee fi kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa harmoolii keenya hunduma isaaniidhaafis akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo koorsii keenyaa dubbii Kiristoosiin guyyaa darbee obbolaawwan barumsa kana barachaa jirtan akkuma yaadattan boqonnaa lammaffaa ture kan xumurre walumaa galatti egaa wal yaadachiisuudhaa fi boqonnaan sun guutummaan isaa ilma Waaqayyoo foon uffachuu isaarraa nama ta'uu isaarraa kaasee hanga ol ba'umsa isaatti kan jiru ture kan baranne foon uffatee ni dhalatee kana booda dhalannaa isaa booda kan isa qunnaman wantoota baay'ee qabxiiwwan baay'ee ilaalaa turreerraa guyyaa 8ffaatti dhagna qabannaa isatti mul'achuusaa guyyaa 40ffaatti mana qulqullummaas geeffamuusaa umurii isaa waggaa 2ffaatti gara Gibxitti baqachuusaa erga sanaa gara dachee Israa'el bittaa Galiilaa magaalaa Naazireetitti deebi'uudhaan achitti haadha isaaf abbaa isaadhaaf ajajamaa akka inni guddate umurii isaa waggaa 30ffaatti akka inni laga Yordaanos cuubame akkuma ba'eedhaan immoo gara gadaamii Qorontos deemuudhaan guyyaa 40 halkan 40 soomee diiyaabiloosiin qoramuudhaan isinis yoo soomtan qormaatota kana ni mo'attu jechuudhaan fakkeenyummaadhaaf kan raawwachuusaa erga sanaa booda immoo Galiilaatti barsiisuu eegaluusaa barsiisuu erga eegalee booda waggoota 3 raajiiwwan adda addaa hojjechaa barumsa jireenya bara baraa kan laattu wangeela akka inni barsiise erga sanaa booda immoo dhala namaadhaaf jecha dubbii fayyinaa raawwachuudhaaf gara lafaatti akkuma dhufe yeroo wantummoraa kan ta'an sana Faasikaa Afuraffaarratti gara Yerusaalem ba'uudhaan duuka boota isaadhaaf dhiigaaf foonsaa qopheessee erga isaanii kennee booda qabamee guyyaa jimaataa fannifamee du'ee awwaalamee guyyaa 3ffaatti du'aa ka'ee guyyaa 40ffaatti immoo gara samiitti ol ba'ee guyyaa 50ffaatti immoo Hafuura Qulqulluu ergee deebi'ee immoo dhufuudhaaf jala dhufaati lammaffaa qabaa jenneetu salphaadhumatti walumaa galatti egaa boqonnaa sanaan waa'ee yeroo foonummaa Kiristoos foon uffachuudha yeroo inni lafarra deddeebi'aa ture akka namaatti jechuudha isaan kana ture walumaa galatti tartiibaan kan baranne jechuudha. Amma immoo kan itti fufnu egaa boqonnaa 3ffaadha. Boqonnaan 3ffaa mata dureen isaa Iyesuus Kiristoos eenyudha kan jedhudha. Waaqayyo abbaan keenyaa gooftaan keenyaa abbaan icciitii Kiristoos uumaan keenyaa yeroowwan darban nu gidduutti argamuudhaan icciitii isaa ibsee akkuma nu barsiisaa ture har'as nu gidduutti argamee nu barsiisuun fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaan boqonnaa 3ffaa kanaan Iyesuus Kiristoos eenyudha kan jedhudha walumaa galatti kan barannu jechuudha. Amma ammaatti foon uffachee jireenya kana hundumaa umurii waggoota 33 fi 3 kanatti maal akka inni raawwachaa ture akkasumas hojiiwwan isaa gara fuulduraatti ni baranna. Kana gaafa ilaallu akka keenyatti nama keessa yeroo deddeebi'aa turetti akkasumas dubbiiwwan isaa yeroo ilaallu akka keenya nyaatee yeroo dhugu akkuma agarru kana haa ta'utii garuu inni eenyudha walumaa galatti Iyesuus Kiristoos eenyudha kan jedhudha boqonnaa kanaan kan ilaallu
qabxiiwwan adda addaa barannaa. Kan jalqabaa gaaffii Qisaariyaa kan jedhu ni jira. Itti aansinee Iyyasuus Kiristoos ilma Waaqayyoo ta'uu isaa ni barannaa. Itti aansinee immoo Iyyasuus Kiristoos Waaqa guutuu nama guutuu ta'uu isaa. Iyyasuus Kiristoos Waaqa ta'uu isaa. Waaqni tokko akka jiru. Iyyasuus Kiristoos immoo Waaqa tokkicha akka inni ta'e. Isa xumuraarratti immoo innumti jecha isaatiin kan inni dubbate anaan kan hin gufanne eebbifamaadha jechuudhaan kan inni dubbate jechaadha. Isaan kan nama toledeewwan kana barumsa kanaan ni barannaa jechuudha. Guyyaa har'aaf kan jalqabaa kan barannu gaaffii Qisaariyaa kan jedhudha. Kallattiimaan gara isaatti dabarraa jechuudha. Gaaffiin Qisaariyaa namoonni ilma namaatiin eenyu jedhu kan jedhudha. Namoonni ilma namaatiin eenyu jedhu kan jedhudha. Gaaffii Qisaariyaa gaafa jennu egaan asumarraatu hima kanarraatii hubachuudhaaf akka dandeenyutti naannoo Qisaariyaa jedhamtutti gaaffii gaafatamee jechuudha. Naannoo maalitti? Naannoo Qisaariyaa jedhamtee beekamtutti gaaffii gaafatamedha. Gaaffii kana kan gaafatu galanni isaaf haa ta'uti abbaa kabajaa kan ta'e gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosidha. Kan gaafataman immoo duuka bu'oota isaati. Kiristoos ofuma isaatii eenyuun gaafatachuudha. Duuka bu'oota isaatiin gaafata. Gaaffichis immoo dursinee akkuma kaasne maal kan jedhudha? Namoonni ilma namaatiin eenyu jedhu jechuudhaan gaafate. Namoonni ilma namaatiin eenyu jedhu kan jedhudha. Guutummaan isaa wangeela Maatiyos boqonnaa 16 lakkoofsa 13 kaasee barraa'ee jira. Maal jedha? Gooftaan keenya Iyyasuus naannoo Filiiphoos Qisaariyaa yommuu ga'u duuka bu'oota isaadhaan namootni ilma namaatiin eenyu jedhu jedhee gaafatee jedha. Egaan ilma namaa kan jedhu Kiristoos matuma isaatiinidha. Dursinee boqonnaa lammaffaatti akkuma baranne gooftaan keenyaa fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos mataa isaatiin bakka baay'eetti maal jedhee of waameera? Ilma namaa jechuudhaan of waameera. Ilma namaa jechuudhaan kan of waamu sababoota lamaafidha jennee barannee dursinee. Kan jalqabaa inni masii ta'uusaa ibsuudhaaf masii eegamaa jiru ta'uusaa ibsuudhaaf gooftaan keenya maal jedha? Ilma namaa jedheetu dubbata. Kan biraa immoo nama guutuu waaqa guutuu ta'uusaa ibsuudhaaf jecha maal jedha? Ilma namaa jechuudhaan mataasaa ni waama. Innaa ilmi namaa eenyu jedhu namoonni jechuudhaan kan inni gaafatu matuma isaatiin anaan namoonni eenyu naan jedhu jedhee gaafataa jira jechuudha. Egaan galanni isaaf haa ta'uti gooftaan keenyaaf fayyisaan keenyaa Iyyasuus Kiristoos gaaffii kana kan kaase namoonni waa'ee isaa maal akka isaan jedhan yeroo sanatti kanneen turan Yihuudoonnis haa ta'u warreen biroon waa'ee isaa maal akka isaan jedhan wallaaleetii miti. Waa'ee isaa kan isaan jedhan hundumaa ni beeka. Isa qofaa miti arrabsoo isaan jedhanis dabalataa. Walumaa galatti gaarii isaa ta'u hamaas namoonni waa'ee isaadhaaf kan isaan dubbatan hundumaa Kiristoos beekaama jiraate jechuudha. Osuma beekuu bakka tokko taa'e kan isaan jedhan waa'ee isaa kan isaan dubbatan arrabsoo isaan arrabsan hamii isaan hamatan waa'ee isaa soba isaan dubbatan kana hundumaa inuma beekaa jechuudha. Garuu gaaffii kana kan gaafate kana wallaaloo osoo hin taane sababoonni waan jiraniidhaafidha. Sababoota keessaa lamaan tokko haa ilaallu. Kan jalqabaa namoonni yeroo sana turanii waaqummaadhaa fi dhufaatii gooftaa keenyaa irratti shakkii wanta kan qaban turanii kanaaf maalummaa isaaniif ibsee shakkii isaanii irraati akka isaan fayyaniidhaafidha. Maaliidhaafidha? Foon uffatee haaluma kanaatiin isaan itti fokkaatee yeroo isaan nyaatan duukaa nyaachaa, yeroo isaan taphatan duukaa taphachaa, duukarra odeessaa, miila lamaan deemaa, harka lama qabaatee, ija lama nama fokkaatee wanta deddeebi'uudhaaf waaqummaa isaatti shakkii qabu turan. Likka akkuma Addaam, akkuma Daawit, akkuma nama tokkootti taraa namaa godhanii amma kanaatti kan isaan dhalan waan ta'eedhaaf akkasumas dhufaatiinsaa akka sirriitti haadha keenya dubroo Maariyaam irraa ta'u foon sheerraa foon lubbuu sheerraa lubbuu fudhachuudhaan sanyii dhiiraa malee haadha qofarraa kan inni dhalate. Hafuura qulqulluudhaan jechuudha dursummaa kan qabu isa kana wanta hin beekneedhaaf kanatti shakkii waan qabaniidhaaf lekka ilma Yoosef ilma Maariyaam jedhanii wanta waamaniidhaaf maalummaa isaaniif ibsee shakkii isaanii irraati akka isaan fayyaniidhaaf inni akka isaan jedhan ilma Yoosef osoo hin taane ilma Waaqayyoo ta'uusaa jechuudha. Kana isaaniif ibsuudhaafidha. Kan lammaffaa immoo dhaloota gara fuulduraatti dhufaniidhaafis yaadeetu. Inni kun immoo shakkiin kun akka uumamu gara fuulduraatti waaqummaa isaatiin wanta beekuudhaaf
yeroodhaaf duuka bu'oonni isaa. Booda immoo barsiisonni mana kiristaanaa yeroo barsiisan akka ragaatti kan isaan caqasan isaaniif kaa'uudhaaf jecha gooftaan keenya gaaffii kana naannoo Filiiphoos Qisaariyaa jedhamtutti maal taasiseera duuka bu'oota isaa gaafateera jechuudha. Yeroo kana duuka bu'oonni isaa ni deebisu maal jedhu tokko Yohaannis Cuuphaasiin jedhu warreen biroo immoo Eeliyaasiin jedhu kan biraas immoo Ermiyaas yookiin immoo raajota keessaa tokkodha siin jedhu jedhaniitu deebisan. Maaliif akkas jedhanii Yohaannis yaa monokseedha. Munkisinnaadhaan gadaamii keessa jiraachuudhaan waggaa 30tti kan dhufe waan ta'eedhaaf gooftaan keenyas monoksee ture. Kanaaf munkisinnaadhaan wanta wal fakkaataniidhaaf Yohaannis Cuuphaa itti fakkaateetu kallattii kanaatiin isa yaadaa turaniiru. Kan biroon immoo Eeliyaas warreen jedhan yaa Eeliyaas akkasumas Ermiyaas yookiin Ermiyaas jedhan kan darbatan namoonni kun qajeeloodha. Gadameessa haadha isaanii keessaa kaasee filatamuudhaan qajeelummaadhaan kanneen turan waan ta'inaaf gooftaan keessa akkuma kanaa qajeelaa waan tureedhaaf Eeliyaas ta'uu danda'a Ermiyaas ta'uu danda'a jechuudhaan raajota kana keessaa tokko fakkeessaniitu haala kanaatiin yaadanii Kiristoosiin kanatti fakkeessan jechuudha. Duuka bu'oonni gooftaa keenyaa Kiristoosiin haala kanaatiin kan isaan deebisan tokko namoonni yeroo isaan kan isaan dubbatanidha. Namoonni yeroo sanaa waa'ee Kiristoosiif kan isaan dubbatan waa'ee Iyesuus Kiristoos inni akkasii kan isaan dubbatan dabalatas immoo ofuma isaaniitu yeroo sanatti reefuu jalqabbiirra waanta jedhaniidhaaf ofuma isaanii hubannoo sirrii waa'ee Kiristoos waanta Iyesuus Kiristoos waanta hin qabneedhaaf haala kanaattis of isaanii waanta yaadaniif kanatti dabaluudhaan tilmaama mataa isaaniitti galchanii dubbataniiru jechuudha. Kana booda gooftaan keenya deebiin kun sirrii waan hin ta'ineef waan tokko hin deebisneef aan akkas miti an akkasidha hin jenne callisee dhiisee yaa'u dhimma kana achuma wangeelachatti barraa'eera boqonnaa 17 gaafa dubbisnu torbe tokko booda asitti dubbachuu isaarra maal godhe achi geessee isaanitti agarsiiseera inni eenyu akka ta'e. Inni ittiyyuu Eeliyaas akka hin taane waaqa Eeliyaas. Raajota keessaa tokko kan jedhamu kan akka Muusee akka hin taanetti waaqa Muusee akka inni ta'e jarreen kun lamaan of isaaniitti dhufanii akka isaan ibsaniidhaaf taasisee maal taasiseera Iyesuus Kiristoos itti isaan osoo hin taane waaqa isaan akka ta'e asitti osoo hin dubbatiin maal taasiseera deemee gochaan agarsiiseera. Innaa kan isaan dubbatan kanaaf deebii hin laanne sirrii waanta hin taaneef deebii isaa booda argatu waan ta'eedhaaf. Kana booda maal jedhee isin hoo eenyu naan jettu jechuudhaan gaafata. Maal isin hoo eenyu naan jettu? Yeroo kana qulqullichi Pheexroos deebii sirrii deebise maal jechuudhaan ati Kiristoos ilma waaqa jiraataadha jechuudhaan deebii kana deebiseef. Ati maaldha? Ati Kiristoosidha. Ilma eenyu? Ilma waaqa jiraataadha. Yeroo kana deebii sirriidha. Gooftaan keenya deebii sirriidhaaf maal taasisaa? Deebii kenne jechuudha. Deebiin sirriin gaafa dhufu inni sin dubbate maal jedha? Yayyoonaa ilma Simi'oon abbaa koo isa samiirraa malee wanti foonii kana siin ibsine waan ta'eedhaaf ati qajeelaadha jechuudhaan dubbata wangeela Maatiyos boqonnaa 16 lakkoofsa 17tti barraa'ee jira. Ilaala yayyoonaa ilma Simi'oon abbaa koo isa samiirraa malee wanti foonii kana siif hin ibsine waan ta'eedhaaf ati qajeelaadha bitsuune ati qajeelaa jechuudhaan kana deebiseef. Asirratti wanta guddaa tokko arganna. Kan jalqabaa qulqullichi Pheexroos deebii kana deebiseera. Kan nama dinqisu garuu deebii qulqullichi Pheexroos deebise kana osoo hin taane ittaanee gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos kan inni dubbatedha. Maal jedhee abbaa koo isa samiirraa malee wanti foonii kana siif hin ibsine kana waan taateedhaaf ati qajeelaadha bitsuune jechuudhaan kana dubbateef. Ilaala. Kummaadhaa qulqullichi Pheexroos kan inni dubbachaa jiru kuni beekumsa lafarraadhaan namni digirii qabachuudhaan yookiin qorannoo baay'ee keessa darbuudhaan yookiin dandeettii foonii fayyadamuudhaan sammuu yaadu kanaan marammaruu qorachuudhaan kan inni bira ga'u osoo hin taane Waaqayyo kan inni namaaf ibsudha. Qulqullichi Pheexroosis kana kan dubbate kana beekumsa sana qabaateetu miti. Sijjammar duuka bu'oonni gooftaa keenya barattoota baadiyyaati. Galiilaa naannoo jedhamurraa kanneen dhufanidha. 11 isaanii Galiilaa qofa. Yihudaa qofadha barattoonni gara magaalaatti dhufe malee isaan kan barattoota baadiyyaadha. Baay'ooliin isaanii kan isaan tuuffatan Yihudonni namoota hin baranne jechuudhaan duuka bu'oota gooftaa keenya isaan tuuffatanidha. Innaa barataa akkasii keessaa maalti ba'e jechi kun ba'e jechaadha.
jechi kun immoo kan bahe beekumsa isaadhaan yookiin dandeettii isaadhaan osoo hin taane eenyutu ibseef waaqayyotu ibseef. Kun maal nutti agarsiisa? Maalummaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos gargaarsa hafuura qulqulluudhaan alatti caqasa qofaa caqasuu fi beekumsa fooniidhaan beekuudhaaf hubachuun kan hin danda'amne ta'uu isaati. Kan qabxii guddaa asirraa hubachuu qabnu obbolaawwan keenya. Waa'ee gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos kan beeknuudhaa fi sirriitti laphee keenyatti maalummaa isaa hubachuu kan dandeenyu caqasa wangeela Maatiyos, wangeela Yohaannis, wangeela baruu dubbisuudhaan miti. Iraasu eeyyoota hafuuruma qulqulluutu namaaf ibsaa jechuudha. Kun immoo maal barbaada? Amantii barbaada. Namni amanee kan inni naaf ibsa yeroo isaa yeroo naaf ibsutti naaf ifa jedheetu namni abdiidhaan eeggatu yeroo kamittiyyuu waaqayyo maal taasisa? Kan inni ibsaa jechuudha. Iyyoo Phexros hin ilaalu qulqullichi Phexros. Otoo waa tokko hin baratiin, otoo digirii hin qabaatiin, PhD maasters osoo hin qabaatiin, waa tokko qorannoo yookiin immoo waraqaa tokko maxxansee osoo hin qabaatiin, akkasumatti maal dubbateera? Kunoo kana gooftaa keenyaaf dubbateera. Ati Kiristoos ilma waaqa jiraataadha jechuudha. Kana immoo kan ibseedha hafuura qulqulluudha. Innaa waa'ee Kiristoos waa'ee gooftaa keenyaa yeroo barannu yeroo qo'annu amantii keessa ta'uudhaan ta'uu danda'uuti qabna. Kanarraa kan hafe saayinsii biyya lafaadhaan qoranna taanaan baay'ooliin akkuma isaan ittiin badani namni kallattii sanaatiin kan qo'atu yoo ta'e ni bada jechuudha. Kanaaf waa'ee Kiristoos yeroo barannu waa'ee kanaa yeroo barannu digirii keenya abdachuu, beekumsa keenya abdachuu, sadarkaa kanarra hin jedha akkasitti hubachuu nan danda'a, kana baluu barreesseera kanatti kana badhaa. Isa kana keessaa dhiisnee inni guddaan jalqaba amantii qabaachuudha. Waaqayyo akka nuuf ibsu kanatti amanne haala kanaatiin jechuudha kan barannu. Egaan walumaa galatti kutaa kan yeroo guduunfinu kutaan kun kan inni nu barsiisu ilmi waaqayyoo gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos erga nama ta'ee booda keessumattuu waaqummaa isaa ilaalchisee haalonni turan maal fakkaatu? Foon uffatee dubbii fayyinaan raawwate waaqummaa isaa kan hambisanidha kan jirudha. Lekka akkuma keenya foon uffatee deddeebi'eera waan ta'eedhaaf miila lamaan harka lama godhatee ija lama godhatee numa fakkaatee namoota gidduu duukaa isaa gidduu bu'uudhaan namoonni bakka gaddootti argamanitti bakka gaddaatti argamuudhaan bakka namoonni gammachuudhaan walitti qabaman mana cidhaattis argamuudhaan bakka namoonni dhukkubsatan achittis argamuudhaan gabaa baay'ee akidduu dhaabbachuudhaan kan inni deddeebi'aa kun hundumtuu foon uffatee kan inni raawwate kun hundumtuu waaqummaa isaa akkam godhan hin hambisanii moo hin hambisne kan jedhu salphaadhumatti jechaadha. Nama ta'ee deddeebi'ee osoo hin jiru kana keessatti wantoonni dubbataman waa'ee isaadhaaf kan inni hojjechaa ture kun hundumtuu kana fakkaatee yeroo deemutti waaqummaan isaa akkam ture kan jedhudha. Kana maaliif baranna? Barbaachisummaan kana barachuu immoo manni kiristaanaa keenya Yesuus Kiristoosiin eenyu jettee akka isheen amantu sirriitti hubachuudhaa fi akkasumas immoo sobdoota arraba qofaadhaan kabaja isaa malee Yesuus Kiristoosiin maqaa adda addaa waamuudhaan ni waaqessina kanneen jedhaniirraatii of eeggachuudhaafidha. Yesuus Kiristoos Yesuus jedhameedhaa fi Kiristoos ilmi waaqayyoo ilmi dubroo Maariyaam bakka hundumaa kan jiruudhaa fi Yesuus baay'ee miti. Yesuus tokko qofadha. Yesuus Kiristoos inni sirriin ilma waaqa abbaa ilma qulqulleettii dubroo Maariyaam kan ta'e tokkichadha. Innaa baay'ooliin akkasitti guyyaarraa maqaa adda addaa kennuudhaan kallattii adda addaatiin waaman sobdoota akkasiirraa of eeggachuudhaaf maal beekuu qabna? Yesuus Kiristoos eenyudha kan jedhu kana sirriitti barachinee hubachuu danda'uu qabna jechuudha. Kanaaf kutaawwan itti aanan kun waa'ee masaa dubbatu jechuudha. Inni eenyudha kan jedhu qabxiiwwan itti aanee dhufan kutaattaan irra jalqabneetu tartiibaan tokko tokkoon ilaalaa kan deemnudha kan ta'u jechuudha. Kanarraa asumarratti nu haa ga'u kan dhageenya laphee keenya keessa nuuf haa bulchuu. Kutaa itti aanuun deebinee hanga dhufnutti nagaa waaqayyootiin turtii gaarii galanni waaqayyoof.